Mariin Sududaan kana duras ammas godhame hin jiru ammoo waan kanarraa sodaachuu agarra jechuudha. Haalii fi humnooti bilisummaadhaaf falmanii. Marii waboo fi faannoo jidduutti gaggeeffame. Dhuguma mariin san gaggeeffameera. Dhimma kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo maal deebise? Ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa. Guyyaa tokko booda ammas deebinee dhufnee jirra. Dubbii jajjabduuf deebine. Waan hin yaadaminii fi uummanni Oromolleen hin eegin tibbana ni ta'e jedhamee odeeffamee irratti dubbachuuf deemna. Egaa warri YouTube haarawaa kanaaf dhuftanii isinis haaroo taatan subscribe godhaa isiniin jenna. Odeeffannoon keenya akkuma gadhiifneen isin bira akka ga'u warri barbaaddan mallattoo bilbilaa subscribe cinaa jirtu sanan banadhaa. Sanarraa kan dabre warri Voice of Oromiyaa akkuma inni dhufeen hordoftan galatooma. Har'a dhimma jabaaf dhufne waan Oromoon hin yaadintu taheeraa jedhame tibbana bal'inaan qoodameera. Kunis marii faannoo fi wobooti. Diinota hamaa lamaan kan seenaa sunu. Tibbana daangaarra wal arganii ajajoonni waraana bilisummaa Oromootii fi faannoo dubbataniiru odeeffannoon jedhu Afrikaan Intelligensiin bee. Egaa oduun kun dhugumaa laata? Kan juugaa fi namoota hedduuti. Mariin akkamitti immoo qaama diina seenaa Oromoo ta'e wajjin gaggeeffama kan jus ijoo dubbiiti. Dhuguma mariin san gaggeeffameera kan jedhu irratti har'a deebiin kennameera. Garuu dhugaan achi duuba jiru maali kan jiru irratti nuti immoo ni dubbannaa jechuudha. Mariin waboo fi faannoo jidduu gaggeeffameera kan jedhu irraa eegallu. Tibbana Afrikaan Intelligence miidiyaan jedhamu intarneetii irratti guddoo beekama. Miidiyaan kun oduu gara Afrikaa kana keessoo maddeen garagaraa irraa oduu funaanuun beekama. Afrikaan Intelligence ammatti dhaabbata guddaadha kan itti hundeeffame Faransaay. Biyya Faransaayitti hundeeffame garuu dhimma Afrikaa irratti odeeffannoo funaanu. Dhaabbanni Afrikaan Intelligence kuni guyyaa tokko dura ture odeeffannoo waboo fi faannoon marii gaggeessan jedhu kan maxxanse. Garee baay'ee waliin jaalanne kanaatitu wal argee mari'atee jira Afrikaan Intelligence. Afrikaan Intelligence akka gabaasa isaatti gareen kun marii gaggeesseen yoo xiqqaate mootummaa irratti qabsaa'uu irratti ammayyoo walii galuu baataniyyuu ofiif walirratti qabsaa'uu akka dhaaban walii galaniiru jira Afrikaan Intelligence. Ofiif walirratti qabsaa'uu gaafa jennu fakkeenyaaf gareen faannoo daangaa Oromiyaa cabsee yoo seeneyyuu waraanni bilisummaa Oromoo faannoo irratti haleellaa raawwatu ni dhaabaa jechuudha. Already mootummaa irratti waliin qabsooyna jaanii waliif hin galle malee walirratti qabsoo amma dura gaggeessaa turan dhaabuu isaaniiti. Fakkeenyaaf amma dura woboon bakka argetti faannoon yoo Oromiyaa seene dhorkaa ture. Akkamma waliigaltee kanaatti yookaan akka Afrikaan Intelligence jedhutti yoo ta'e amma booda faannoon Oromiyaa seenee loluu danda'a jechuudha. Waliigalteen isaanii kana akka dubbatametti. Mariin kun Ameerikaatti gaggeeffamee egasii booda naannoo lamaan jechuun daangaa naannolee lamaanii jidduutti woboo fi faannoo wal arganii waliin dubbatanii dhimma kanarratti akka walii galan akka walii waraannee akka wal dubbatan Afrikaan Intelligence odeeffadheeraa jechuun maxxanse. Odeeffannoon kun baay'ee qoodamee beekamaadha. Qaamni hidhate tokko gaafa qaama mootummaa irratti diinummaa jabeessuudhaaf walii gale odeeffannoon akkasii bal'inaan qoodamu miti mootummaan ni rifachiisa. Qaamonni waraana bilisummaa Oromoo faannoo wajjin araaramaniiru yookaan walii galaniiru kan jiru namoota hedduutti gaaffii ta'a ture. Namoonni hedduun gaafachaa turanii akkamitti waraanni bilisummaa Oromoo faannoo wajjin marii godhuu danda'a? Walii galuu miti. Akkamittiyyuu marii waliin godhaa kan jaan hedduu turan. Sababiin isaa waggoota dura gareen faannoo Oromiyaa seenee haleellaa inni raawwachaa ture. Yakka waraanaa inni uummata Oromoo irratti godhe namoonni beeka. Kanaaf uummanni woboon akkamitti qaama kana wajjin mari'ata? Walii galuun haafu mari'uu maaliif wajjin ta'a jee morme hedduun ni morman. Garuu namoonni waan waraanaa beekan namoonni akkamitti akka mootummaan kufu beekan waan kana deeggaraa turanii. Gabaasa Afrikaan Intelligence hedduun namoota akka dhugaatti fudhataniiru jechuudha. Already nuti warri miidiyaatiyyuu Afrikaan Intelligence akka madda oduu tokkotti ni fayyadamna. Ni fudhannallee sababiin isaa Afrikaan Intelligence odeeffannoowwan funaanu baay'ee isaa qaama waan san itti dhiyeenya beeku ni wabeeffata sanarra haa dabre hin maxxansu. Kanaaf nulleen akka warra miidiyaatti odeeffannoo sana amannee turre haa ta'u malee odeeffannoon gaafa qoodamu namaa qooda namaa maxxansaa namni miidiyaa kanaaf odeeffannoo kennuus dhugaadha jechuun hin danda'amu. Boodarra dhimma kana waraanni bilisummaa Oromoo deebii kennuuf dirqameera. Uummannis mormeera kan deeggare akkuma jiru kan mormees ni jira. Dhimma kana ilaalchisuun gorsaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo jaalle jireenya guddataa afgaaffii BBC afaan Oromoo waliin taasiseera guyyaarra. Afgaaffii isaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo tasuma faannoo wajjin akka hin araaramin
Odeeffannoon Afrikaan Intelligence maddeen garaagaraa wabeeffadheera jechuun qoode soba akka ta'e uummanni hubachuu qaba yaa. Waboon haga ammaatti faannoo waliin marii gaggeessees waliigaltee taasisees hin qabu. Qabsoo qawwee faannoon gaggeessu waraanni bilisummaa Oromootti amanaa ni kabajaaf. Kana jechuun faannoon naannoo Amaaraa keessatti loluudhaaf mirga qabaa jee amana waraanni bilisummaa Oromoo. Sanarra kan dabre Oromiyaa seenee loluu hin qabu jee amana. Uummata keenyas ajjeesuu hin qabu jee amana. Achirra kan dabre immoo yoo barbaachisaa ta'e marii godhuun barbaachisaa ta'e qaama karaa sirriitiin qabsaa'u kan faannoo waliin marii godhuun rakkoo hin qabu jee. Jaal jireenyaa guddataa. Already amma marii gaggeessinees hin jiru waliigalteen taasifnees hin jiru. Garuu gara fuula duraatti qaama faannoo isa sirrii kan Oromiyaa daangaa isaa kabaju kan ammoo mootummaa irratti akkuma keenyaa qabsaa'u walii galuudhaaf yookaan mari'achuudhaaf rakkoon homaa hin jiru jee BBC irratti dubbateera. Haga ammaatti garuu odeeffannoon Afrikaan Intelligence waboo fi faannoo wal argeeraa jedhu akka deebii wabootti yoo ta'e soba. Mariin Sududaan kana duras ammas godhame hin jiru ammoo waan kanarraa sodaachuu agarra jechuudha. Haalii fi humnooti bilisummaadhaaf falmanii. Already waboo fi faannoo waliin agarree waliinis hin mari'anne waliigalteen mallatteessanis hin jiru. Afrikaan Intelligence eeyisaa odeeffannoo tana fide kan jiru bullee ilaalla osoo dubbannu dhimma kanarratti qondaalli faannoo tokkos miidiyaa tokkoof isaa ibsa kan nu argee ture. Namni sanii miidiyaa sanaaf yoo yaada kennu nus waraana bilisummaa Oromoo sirrii wajjin mari'achuudhaaf rakkoo hin qabnu garuu haga ammaatti marii waboo wajjin gaggeessine hin qabnu jaa. Qondaalli faannoo tokkos qondaala sana maqaa hin kaafne ankar miidiyaan gizeenni gabaasu argee jira. Already faannoonis waboo wajjin hin mari'anne garuu yoo mari'anne humaa rakkoo hin qabu jee amana. Waboonis faannoo wajjin hin mari'anne yoo mari'anne illee rakkoo hin qabu jee amana. Asitti waan tokko kan ammoo uummanni gaafachaa jiru gaafii sirrii waboon faannoo wajjin maal mari'ata? Maal irratti immoo walii gala? Maal irratti wal hubatee mootummaa kanarratti waliin qabsaa'uu danda'a kan jirudha. Qabsoon jara lamaanii yookaan haayyoo fi fedhiin jara lamaanii baay'ee akkuma dura irratti dubbanne baay'ee gargara. Tasuma waliin himu jechuun jarri fi qabsoon isaan gaggeessaa jiran irra caalatti qabsoo eenyummaa balleessuufaadha. Kanaaf jecha uummanni sodaa qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa kan bara 2021 waraanni bilisummaa Oromoo TPLF walii yoo walii galu TPLF beekamaadha. Federaalizimii biyyattiitti amanaa heera biyyattiitti amanaa sabaaf sablammii kabajaa eenyummaa sabootaan kabajaa addatti uummata Oromoo kabaja TPLF. Waan biraa miidhuudhaaf karoora yoo qabaate iyyuu fakkeenyaaf diinagdeedhaan faa miidhuudhaaf akkuma bara isa yoo godhuu barbaade irraa kan hafe dhimma daangaa Oromiyaatti TPLF Oromootti hin bu'u. Dhimma eenyummaa Oromootti TPLF Oromootti hin bu'u ture. Kanaaf waliigalteen TPLF waliin godhamuu fi yookaan mariin isaa wajjin godhamuu fi kan faannoo wajjin godhamu baay'ee gargara. Jarri amma waboo wajjin araaramuudhaaf yookaan mari'achuudhaaf jedhan kun eenyummaa Oromoottuu hin amanan. Warra eenyummaa kanaa ni balleessina jedhudha. Haa ta'u malee yoo waan kana ni dhiisanii marii godhan keessatti wanti amma uummanni gaafachaa jiru faannoo waan ilaalchoota negatiif akkasii kan eenyummaa Oromoo balleessuudhaaf qabsaa'u sun ni dhiisamu. Akkamitti waliif galanii waboo wajjin deemuu danda'an kan jiru gaafii namoota hedduuti. Anillee gaafii xiyya fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo yoo jara kana wajjin mari'atu jarri kun federaalizimii ni fudhata. Qabsoo uummanni Oromoo gaggeessuuf eenyummaa Oromoottuu ni amanaa kan jiru faannoon sunitti amantee marii ni goote kan jirudha. Sun gara fuula duraatti yoo marii jarri waliin godhe kan beekamu ta'a. Haga ammaatti garuu wanti jiru faannoo fi waboon wal qunnamuu dhabuudha. Hin mari'annee jechuudha. Akka yaada kiyyaatti yoo deebine dhuunfaa kiyyaatti yoo deebine mariin qaama siyaasaa wajjin godhamu siyaasaa fakkeenyaaf mariin qaama siyaasaa kamuu waliin godhamu tasuma dogoggoran qabu. Dheengaddaas gaafa dura yuutuubii kana banu dubbadhee ture. Mariin qaamni siyaasaa Oromoo qaama siyaasaa Amaaraati wajjinis kan Tigireeti wajjinis mootummaa wajjinis kafadhe wajjinuu taasisu dogoggora tasumaan qabu. Waboo fi faannoo walii yoo mari'atan humaa rakkoon qabu. Waan irra waliif galantu murteessaa malee jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf gaafa mari'attu ni amansiifta yookaas amansiisa. Gaafa mari'attu waan duraan wal shakkaa turtan san waliif baaftanii dubbattanii waan san yoo dandeessan furtanii yoo hin dandeenye ni dhiistan. Fakkeenyaaf nuufi uummanni Amaaraa yookaan gareen hidhattootaa kunillee biyyuma takka waliin qabna beekama. Yoo ta'es naannolee garaagaraa keessa jiraanna yoo ta'e malee naannoon Amaaraatiif naannoon Oromiyaa naannolee biyyattii kan caalayyuu naannoo baay'ee walitti dhiyaatuu fi biyyuma takka keessa waliin jirudha. Nuufi uummanni kun gara fuula duraattis waliin jireenya keenya dirqama. Uummata kana garee hidhate kanaa fi siyaasaa naannoo Amaaraatii hunda wajjinu uummanni jarri keenya kan siyaasaa Oromoo mari'achuun sirriidha. Maaliif gara fuula duraattis waan irra waliif galan waliin galanii biyya takka ijaaran. Waan waliif hin galle irratti immoo akkuma biyya biraa ta'utti sirreessaa deemanii jechuudha. Sigalame. Kanaaf qaama
akka yaada kiyyaattis yoo ta'e fakkeenyaaf amma ilaalcha kiyyaatti yoo ta'e waan irratti waliif galan eeggachuu yoo ta'e malee marii godhamu kamuu duraan dhaabbadhu ammaan fakkeenyaaf faannoo wajjinis marii naa godhamu jinni jaankaa wajjinis marii naa godhamu maarakkoon qabu jee amana anuu mataan kiyyaa jechuudha. Immoo waan irra waliif galan uummataaf ifa godhuu dabalatee iftoominni jiraachuu dabalatee waan uummata hin miine ta'uu qaba jechuudha. Wanti irra waliif galan baay'ee murteessaa yeroo hunda. Inni biraa immoo marii amma faannoo fi woboo jidduutti gaggeeffameera jedhame kun soba yoo ta'es warri mootummaa akkamitti woboon garee faannootii wajji araaramaa jedhanii morman warri mootummaa. Akkamitti tahaa jedhanii lolaa jiru. Isa faatu na ajaa'iba amma. Tole. Faannoon woboon faannoo wajjin mari'achuu hin qabu isaanaa jedhanii. Bara 2022 irraa jalqabee mootummaan faannoo wajjin waliigalee Oromiyaatti faannoon bobbaafne. Bara 2022 fakkeenyaaf pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa birrii miliyoona 100 fuudhee pirezidaantii naannoo Amaaraa yeroo sanaa Yilqaal Kaffaalaatti geessee faannoon Oromiyaa seentee shanii balleessituu jedhanii ni turan. Pirezidaantii naannoo Amaaraatii fi Shimallistu mari'atee faannoo Oromiyaatti bobbaase. Yeroo sun faannoo fi mootummaa waliin turan. Faannoon akkuma beekamu waraana kaabaa irratti hirmaatee TPLF lolaa ture mootummaa wajjin. Sanaaf yeroo sanatti faannoon mootummaa biratti dhageettii qaba. Shimallis miliyoona 100 fuudhee miliyoona 100 saniin faannoon akka Oromiyaa seentu hayyameefii jechuudha. Inumaayyuu faannoon bitee jechuun ni danda'ama pirezidaantii Shimallis. Yeroo sun pirezidaantii naannoo Amaaraatii fi Oromiyaatu mari'atee faannoo Oromiyaa galche. Sababiin shanee balleessinaa kan jedhuni. Akkuma TPLF balleessine shanee balleessinaa jedhanii turan. Haaya yeroo suni mootummaan faannoo wajjin mari'atee miliyoona 100 mootummaan faannoof kennee Oromiyaatti bobbaasee akka waraanan yoo taasise. Arra immoo woboo fi faannoo waliin waraannuu jedhanii yoo mari'atan maaltu bada? Fakkeenyaaf maaltu bada akka kiyya? Mee isinummaa nuu ilaalame maaltu bada? Yoo woboon faannoo wajjin mari'achuu hin qabu jettanii kan amantan ta'e mariin isin amma dura faannoo wajjin gootanii Oromiyaatti faannoo bobbaaftan sanis dogoggora itti gaafatamuu qabduu jechuu seeraan mootummaan. Fakkeenyaaf Shimallis Abdiisaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa irra seeraan gaafatamuu qabaachuu faannoo sababa isaatiin nama ifatti baatee viidiyoo waraabaa nama morma murtee hundaa jira. Saniif katti gaafatamu Shimallisii jechuudha. Ija qalbii qabdu yoo ilaalle mariin faannoo wajjin gaggeeffamu akkuma gaafa keessanii sirrii ture amma sirriidha. Sanirra kan dabre mariin biyya takka keessa qaama wajjin jiru hunda jidduutti godhamuu qaba jechuudha. Yaanni keenyaaf ilaalcha keenyaas sanuma yeroo biraa walitti deebinaa yeroo gaarii.